السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يردن كبجم تودا في جالة توني هردفتوني برسانو معك. الحمد لله أنا نجاكوت نجاني في خنجر الله كبجارا بكتير تمرس نجاو. إجا دعوتوتن كيا فيديو الرا خنا كيستي وانا نسمبر تيسو. نموني بطاريان جوالا كيسني دفع سنجل هذا مو نموني بطاريان جوالا كيسني يمكن شارجين جوالا سني في بركة نيجي شورا يمكن يروديرا سني في تورة. أكا يروديرا سني في تا فرمان سا سني في دير فينجر. Egaa daawwattoota keenya warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan baruu sun asirratti dabarsan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notificationii san kilik itti godhaadha achi booda all kan jettu irra kaayyadhaadha. Akkasuma barumsan garraadhaa sin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha waan isin biradhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiis viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu like share waliif gochuun dagatinaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota kiyyaa battaariyaan jawwaala keessanii akka dafee isin jalaan dhumne akka yeroo dheeraa isiniif turu yookiin yeroo dheeraa isiniif taa'u haalli itti sirreessitan siitingii keessan keessa galtaniiti haala nama isinitti agarsiisuun sirreeffachuu dandeessanii jawwaala keessa matarraa gadanii buttanii siitingii irra kilikni gootanii achi booda haala kanaan gadanii buutu asirratti device care ka jawwaala irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida. Egaa achi booda as gaditti jechuudha optimize now ka jawwaala irratti kilik gootanii achi booda hanga dhibbaa lakkaa'u ni eeddan jechuudha haala kanaan achi booda danii kilik gootu amma gadi buutanii asirratti baatirii ka jawwaala irratti kilik gootu achi booda haala kanaan asirratti appilikeeshinii shaanaa keessa nyaatutti jiru jechuudha irra caalaa yaani kan haalaan battaariyaa jawwaala keessanii fixutti jiru isiniif hima jechuudha asirratti amma wanti gochuu qabdan jechuudha asirratti power mode ka jawwaala kilik gootu achi booda haala kanaan filannoo afur isinii baasa amma kanneen arfan keessaa jechuudha kanarra kaa'uu qabdan jechuudha medium power saving ka jawwaala kilik gootanii achi booda apply kilik gootu achi booda haala kanaan isin sirraa ammallee kan as gadi sana jechuudha raayyaa isaanitti bantu. Egaa daawwattootan kiyyaa garaagarummaa isaadhaa jechuudha asirratti beekuu ni dandeessan jechuudha isin galee amma shaanan battaariyaa kiyyaadhaa 74 jechuudha barsantii 74 barsantiin 74 kun jechuudha sa'a 9 fi daqiiqaa 6 tura jechuudha isin galee meediyeem irratti jechuudha isin galee amma immoo meediyeem irraa yoo jijjiirre jechuudha hanga nu turu walumaan haa ilaallu. Meeqa awwaalaa kanarra yoo keenya jechuudha meeqa turbattaariyaa shismoo shaanaan kee kuni hammi nama qabu kun meeqa akka turu ni ilaala jechuudha appil irratti kilik goona hanga inni piroosesii godhu ni eeggatan jechuudha isin galee okay okay amma fidaa jira of duuba deebinee haa ilaallu jechuudha. Amma asirratti agartanii garaagarummaa isaadha. Silatti akkuma isiniin jedhe meediyeem san irratti jechuudha sa'a 9 fi daqiiqaa wayii ture jechuudha. Asirratti immoo amma yeroo asirratti deebine jechuudha sa'a 7 fi daqiiqaa 4 qofaadha ture jechuudha. Isin galu jiraami? Ammallee jijjiirree haa ilaalluti. Asirratti immoo kilik yoo goone kun meeqa tursiisa? Hanga inni fixu obsaan eeggatu jechuudha. Okay, amma kun xumura jira jechuudha of duuba deebinee haa ilaallu. Asirratti immoo kuni wayya kunis muumaan jedhu jechuudha sa'a 7 fi daqiiqaa 18 kaslatti sa'a 7 fi daqiiqaa 6 ture jechuudha. Ammallee deebinee kan silatti isiniin jeessan jechuudha meediyeem kanarra haa keenyu jechuudha. Meediyeem power saving jedhamu irratti appilii kilik goona. Haala kanaan garaagarummaa isaadhaa hubachuu dandeessu jechuudha. Duuba deebinuuti. Kun akkuma asirratti argitan kana jechuudha isin galee sa'a 8 tursiisa jechuudha meediyeem kun. Amma kan irra kaayyachuu qabdan jechuudha isin meediyeem power saving kan irra kaayyatanii jechuudha. Achi booda raatii gadinallee banuu hin dagatinaadha. Haala kanaan banuu hin dagatinaa jechuudha.
Egaa daawwattoota kiyyaa baxaariyaan keessan haala kanaan yeroo dheeraa sa'aatii dheeraa isiniif tura. Haala kanaan asirratti guutaatii baxaariyaa jawwaala keessanii haala kanaan qusachuu hin dandeessanii haala kanaan yeroo dheeraa isiniif turuu ni danda'a jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin egalee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha. Akkasuma viidiyoo keenya laayik sheer waliif gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.